Shama akkam nagaa jirtu ani yoobsan beeti yoobsan miidiyaa yuutuub chaanel laayik shir sabskiraayib gochuun dagatina. Egaa akkuma kutaawwan adda addaa keessatti barnoota afaan oromoo waliin ilaalaa ture har'uumame jechi ibsoo yookiin immoo jecha ibsa isaanii waliin ilaalu tokko kan waliin ilaalu ta'a. Yoobsan miidiyaa yuutuub chaanel laayik shir sabskiraayib gochuun dagatina. Egaa afaan oromoo keessatti hiika godinaalee adda addaa keessatti haala adda addaatiin beeknu karaa kamiin ilaaluu dandeenya yookiin karaa adda addaatiin akkamitti beekuu dandeenya asirra ilaalamne. Tokkoffaa kanarratti maqaa adurree jedhudha. Adurree jechuun bineelda yookiin immoo waan mana galtu jechuudha yookiin waan hawaasa waliin jiraatudha. Naannolee adda addaatti maal jedhamu tokkoffaa irratti qaxurree, adala, gofaa daanaa jedhamteetu beekamti jechuudha. Maali jechuudha kuni jecha ibsa yookiin immoo ibsa afaan oromootiin godinaalee adda addaa keessatti adurree maqaa isheetiin beekamtu jechuudha. Lammaffaa aalbee. Aalbee tokkoffaan isaa aalbee iddoo baay'eetti bakka baay'eetti maalidhaa haaduu. Haaduu yookiin immoo aalbee yookiin isa cuubee jennu afaan biraatiin jechuudha. Aalbee fi haaduu jedhamanii ni beekamu jechuudha. Sadaffaan ciicoo. Ciicoo baay'een keenya ni beekna. Gaafa eebba sirnoota adda addaa afaan oromootiin eebbifamu keessatti ciicoo gurraattii jedhanii yeroo isaan eebbisan ni beekna jechuudha. Meeshaa aadaa aannan ittiin qabatan yookiin immoo ittiin baattatanii maal jedhamti? Ciicoo jedhamti jechuudha. Meeshaa yeroo eebbaaf kabajaaf qabatamtee ulfinaaf qabatamtu yookiin immoo meeshaa ulfoo sirna gadaa kan taate fayyaddu jechuudha. Inni kan biraa dibbee. Oromiffi isaa maal jennaan? Dibbee yookiin kitaambaa jennaa jechuudha. Kitaambaa gosa kana jechuudha. Dibbee yookiin kabaroo isa jedhanii kitaambaa jedhameetu beekamaa jechuudha. Fal'aana meeshaa nyaata aadaa kan akka maali jechuudha. Kanii ittiin fayyadaman yookiin mana keessatti kan ittiin waa ittiin nyaatan yookiin kan marqaa ittiin nyaatan fal'aana jennaan jechuudha. Fal'aanni kun immoo maalidhaa? Afaan biraatiin yookiin yeroo karaa biraatiin ilaallu fal'aana jechuun kallattii biraatiin yookiin immoo afaan biraa keessatti kan inni ittiin beekamu maalidhaa? Maankaa isa jennu jechuudha. Maankaa. Kanaaf fal'aana jechuun meeshaa nyaataa aadaa kan akka marqaa ittiin nyaatan fal'aana jedhama jechuudha. Fal'aana. Inni kan biraani filaa. Filaa kan jedhu afaan naannoo biraatti yookiin immoo iddoolee adda addaatti karaa biraatiin ilaaluun ni danda'ama. Filaa yeroo jennu faaqee kan jedhamu jechuudha. Faaqee yookiin miidoo kan jedhan kan mataa ittiin filatan yookiin kan waa ittiin filan filaa jennaan. Afaan oromoo keessatti immoo naannolee oromiyaa godinoota adda addaa keessatti immoo maqaawwan adda addaa ni qabaatti jechuudha. Maqaawwan adda addaa isheen qabaattu keessaa inni tokko filaa yeroo jennu tokkoffaa irratti faaqee jedhamti. Filtuu, fitennee, dugudduu jedhamteetu beekamti jechuudha. Eenyutu filaa yookiin faaqee isheen jennu kun jechuudha. Filaa, filtuu, fittinnee fi dugudduu jedhamteetu beekamti jechuudha. Filaa yookiin faaqee, filtuu, fittinnee fi dugudduu jedhamteetu beekamte jechuudha. Filaa isheen jettu jechuudha. Inni kan biraani gaachana. Gaachana kan jedhu wanta yookiin waantee meeshaa waraanaati jechuudha. Gaachana jechuun immoo yeroo waraana deeman waan qabatanii deeman yookiin immoo kan balaa addaa ittiin ofirraa protect godhan jechuudha. Inni suni gaachana jedhama jechuudha. Gaachana qabatanii lola yeroo dhaqan waan ittiin waan namatti darbatamu tokko ittiin ofirraa qolatan gaachana jedhama jechuudha. Gaachanni immoo afaan oromootiin waantaa, waantee fi meeshaa waraanaa jedhameetu beekamu gaachana jennaan jechuudha. Inni kan biraan illeettii yookiin illeettii. Illeettii, illeensa, helleensa jennaan jechuudha. Illeettii jechuun immoo bineensa fiigichaan beekamtu jedhamtee addunyaa kanarra jiraattu yookiin bineensa gabaabduu fiigichaan immoo saffisa guddaa qabdu illeettii jenneetu beekna jechuudha. Ija jechuun ilaa kan jedhudha. Iddoo tokko tokkotti garaagarummaa qabaata. Iddoo baay'eetti garuu iji jumadha. Ija kan jettus immoo haala kanaatiin afaan oromoo keessatti jechi ibsa isaa beekuu dandeenya jechuudha. Ilillii yeroo jennu ilillii jechuun habaaboo.
abaaboo yookiin ilillii jedhamti. Abaaboon ilillii yookiin waan bareedduu waan hawwattuu tokko ilillii jennaan jechuudha. Ilillee abaaboo biraa jedhamu jechuudha. Inni kan biraan jeedala. Jeedala jechuun bineensadha. Bineensa akkamiiti? Bineensa maqaa biraatiin sardiida, waangoo, jeedala yookiin immoo geedalloo waliin jeedalloo ishee jennu afaan Oromoo keessatti jechoota akka kanaatiin ibsuu dandeenya jechuudha. Bal'isni godinaalee adda addaa keessatti haala kanaatiin ilaaluu yookiin immoo beekuuf illee kan nu fayyadu yookiin nu gargaaru ta'aniitu tajaajilu jechuudha. Inni kan biraan koora. Koora afaan Oromoo keessatti koora iddoo adda addaatti kan inni ittiin beekamu. Koora jechuun meeshaa aadaa dugda fardaa irratti kooranii farda ittiin yaabbatan yookiin koranii ittiin farda yaabbatan maal jedhama? Kooraa jedhama jechuudha. Kooraa. Kanaaf kooraan meeshaa fardi ittiin dugda fardaa irra taa'u yookiin akka dubbii fardaa nama hin quuqneef kan jala godhatanii irra taa'an kooraa jedhama jechuudha. Leemman. Leemman jechuun immoo muka uphaa shimala fakkaatu irraa kan argamu leemmana jedhama jechuudha. Leemmana waan akka dheeraa qarqaa fakkaatu irraa yookiin shimala fakkaatu irraa kan argamu jechuudha. Nyaara, gaara ilaa yookiin immoo gaara ija irratti kan argamu gaara ijaa jedhamee ilaa jedhameetu beekama jechuudha. Nyaara jechuun gaara ilaa jedhamee yookiin ija ilaa jenneera. Inni kun immoo gaara ilaa jedhama jechuudha. Nyaara ija keenyaa olitti kan argamu rifeensa irra jiru jechuudha. Quluu, quluu. Quluu jechuun immoo meeshaa aadaa buna ittiin dhugan kan buqqeerraa hojjetamu quluu jedhama jechuudha. Meeshaa quluu jedhamu meeshaa buqqeerraa hojjetamu kan ittiin buna dhuganidha jechuudha. Inni immoo afaan Oromoodhaan quluu jedhama. Meeshaa buna ittiin dhugan yookiin immoo qabee yookiin buqqee hadhooftuu ishee jedhamtu irraa kan hojjetamudha jechuudha. Sa'a. Sa'a jechuun hunda keenyaaf iyyuu iddoo baay'eetti wal fakkaataa ta'uu malee adda addaatiin ilaaluun hawwichaa, ameesa yookiin immoo kan elmamu maal jedhama? Sa'a jennaan jechuudha. Tapha qillee. Tapha qillee jechuun immoo tapha yeroo ayyaana gannaa taphatamu qillee yookiin immoo ayyaana qilleeti jedhama. Guyyaa gaafa sooma hiikaa yookiin immoo yeroo ayyaanni soomni hiikamu sana taphatamu jechuudha. Gamaaf gamoo godhamee waan akka buruurii irraa kan taphatamu tapha qillee jennaan jechuudha. Vaayoliinii. Vaayoliinii jechuun immoo meeshaa muuziqaa ammayyaa kan taphatamu meeshaa vaayoliinii jedhamudha. Vaayoliinii jedhameetu ittiin taphatamaa jechuudha. Vaayoliinii jedhaman immoo kanaaf haala kanaatiin ilaaluu nu dandeessa jechuudha. Afaan Oromoo keessatti himoota hedduu yookiin immoo jechoota hedduu karaa adda addaatiin illee argachuudhaaf kan nu fayyadu yookiin kan nu tajaajiludha jechuudha. Inni kun Jech-Ibsoo Afaan Oromoo keessatti kallattii yookiin godinoota adda addaa keessatti ittiin waamuu dandeenyu yookiin immoo ittiin himuu dandeenyudha jechuudha. Yoo isinitti tole yoo ibsan miidiyaa YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa.
warra mul'isa. Faraata qabu hundi isaanii kana Wait,